Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Fafayyaa yordoftotaaf dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo ashamaa ani xiiqii dhugaasaatii sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata sadaasa bultii 10 bara 2020 ammaan kana eegalee oduulee gaggabaaboo isin dhageessisuun saaqannaa itti dhiyaadha. Loltoonni poolisoonni fi tikoonni mootummaa kuneeffataa impaayera Itiyoophiyaa gochaalee ammeenyaa Oromoo irratti raawwatan kan duraa caalaa tibban akkaan ammeessuun guutuu Oromiyaa keessatti qareeyyii Oromoo filanii ajjeesaa hidhaa fi dhaanicha daangaa hin qabne qaama hawaasa Oromoo kamirrattuu raawwachaa jiraatuun gabaafame. Qabeenya Oromoo saamuu fi gubanii barbadeessuun akkasumas hidhuu dhaanuu fi ajjeesuun gannoottan lamaan darban kana kutaalee Oromiyaa muraasa keessatti mul'achaa ture. Baatiilee aga tokko as ammoo guutuu Oromiyaa weeraruun bakka yuutuu gochaan kun Oromoo mudataa akka ture tibba kana ammoo sandaran jabaatee itti fufee jiraatuun himameera. Haaluma kanaan halkan kaleessaa jechuun sadaasa bultii 9 bara 2020tti godinaa Wallagga Lixaa aanaa Sayyoonoolee keessatti barsiisaa mana barumsaa qophaa'inaa biqiltuu dabbasoo ka ta'anii fi bakka bu'aa kaafaa'oo aanichaa akka turan barsiisaan Takiluu Baqqalaa Abboomaa jedhaman humnoota raayyaa ittisa biyyaa impaayera Itiyoophiyaan ajjeefamuu odeessa maddeen qabatamoo gama sirraa arganneen beekuun danda'ameeti jira. Dabalataanis barsiisaa Takiluu Baqqalaa baroottan 27 darban keessatti yeroo garaagaraatti hidhamaa turuun kan himamu erga Koloneel Abiyyi muummee ministeera impaayera Itiyoophiyaa ta'ee muudame asis Xoollaay Sanqallee fi bakkoota biroottis hidhamuu dararamuu fi gochaaleen ammeenyaa kabroon hedduun irratti raawwatamaa akka ture halanas mana hidhaatii ba'anii osoo hin bubbullee hidha galgala mana isaaniitii fuudhamanii ajjeefamuu odeessa maddeen qabatamoo gamasiirraa arganneen beekuun danda'ameeti jira. Bifuma wal fakkaatuun hidha galgala achuma lixa Oromiyaa konyaa Wallagga Lixaa Hona Gimbii keessatti waraanni shiftaan Koloneel Abiyyiin durfamu naannoo sa'a 7tti Oromticha maqaan isaa Waaqjiraa Bakaree jedhamu ajjeesuun reeffa isaa achuma naannoo magaalaa Gimbii bakka addaa Sarxee jedhamutti darbuu fi reeffi Oromticha kanaas haga arra ganama naannoo sa'a 1tti achuma daandii irratti darbamee jiraatuun dhaga'ameera. Oduu keenya itti aanuun ammoo mootummaan kuneeffataan impaayera Itiyoophiyaa akka bineensa daggalaatti qareeyyii Oromoo bakka yuutuu ajjeesaa akka turee fi ajjeesaa akka jiru gama biraatiin ammoo lola yeroo ammaatti humna TPLF irratti banee jiruuf uummata Oromoo daboo yaammataa akka jiru ta'uun dhaga'ameera. Haaluma kanaan guyyoottan lamaan darbanii fi giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Sabbataa keessatti hojjettoota mootummaadhaa walitti baasuun lola sana irratti mootummaa federaalaa isaan baanan maallaqaan akka deeggaran dargaggoota ammoo lola sanatti akka isaan hirmaataniif akka onnachiisan yookaan ammoo kakaasan gama biraatiin Oromoota akeekaaf kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo beekanii qabsootti jiran maqaa biroo itti dhoobuudhaan akka hojjettoonni mootummaa naannoo sanii saaxilaniif gaafataa turuun dhaga'ameera. Isa kanas odeeffatuuf gara magaalaa Sabbataatti bilbilee Oromticha teessuma sanirraa qooda fudhate tokko waliin dubbii taasifne oduu keenya booda kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Kanattis dabalataan miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoodhaa tibbana ibsa baasuu isaanii dhageenye qabiyyee ibsa sanaa kan gaafannee fi akka waliigalaatti ibsa san keessatti lolli amma ilmaan Habashaa gidduutti gaggeeffamaa jiru Oromoo kan inni ilaallannee fi ilmi Oromoodhaa lola san keessatti aarsaa hin barbaachifne akka hin baafne
Akkasumas lola kana akka carraatti fayyadamuun Oromoon waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo jabeeffatu ijaaramuu hidhachuuf wal hidhachiisuu akka qabu kan ammatu ta'uu ka dubbate miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin turtii gaaffii fi deebii taasiseedha. Innis oduu keenya kana booda kan isiniif dhiyaatu ta'a. Oduun keenya guyyaarraas armarratti obbaa'eera muuziqaa ce'umsaa kana booda sududumaan marii Oromoota lama waliin qabaanneetti taakkinaa nu faana tura. Dhimma teessumaa mootummaan Koloneel Abiyyi hojjettoota mootummaadhaa daboo lola isaa fi humna TPLF gidduutti geggeeffamaa jiru waammata irratti marii Oromticha magaala Sabbataa tokko waliin taasifne isiniif dhiyeessine ittuma fuun ammoo marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin qabaanne isiniif dhiyeessina. Jalqabaa marii hojjetaa mootummaa magaala Sabbataa waliin qabaanneen aanfannaa nu faana tura. Mootummaan koloneeffataan Impaayera Itoophiyaa amma Koloneel Abiyyiin durfamu erga lolaa murna warra TPLF waliin jalqabe as muddama keessa seenee akka jirutu himamaa. Magaalota gurguddoo giddugaleessa Oromiyaa, lixa Oromiyaas, ba'a Oromiyaa kana keessa immoo maraniitu deeggarsa maallaqaa, deeggarsa humna namaa akka dargaggoonni waraanatti makamanii kana kadhataa jiru jedhanii dabalataan ammoo guyyaa kaleessaa magaala Sabbataa keessatti hojjettootuma mootummaa walitti qabanii akka raayyaan ittisa biyyaa isaanii rukutame deeggarsi uummatarraa akka godhamuu qabu kanafaa kadhataa oolanii jedhanii isin Oromoota walgahii sana keessa turan sabboontota achi turan keessaa nama tokko ta'uu dhageen haala magaala Sabbataa keessa ture kanan sinirraa odeeffadhee Oromoo dhageessisaaf sinii bilbilee mee maalitti ooltani guyyaa kaleessa dheengadda kana? Dhugumaa walgahii kana gubbaarratti nuti firmannee turre akka waltajjii sanarraa nu dhiyaate lolli mootummaa gabroonfataa fi TPLF gidduutti gaggeeffame kun kisaaraa waraana mootummaa irratti akka geessee jiru nu kaasanii jiru. Sana wajjin wal qabatee seekuriitii biyyaatiin malee tarkaanfiin humni waraanaa TPLF fudhate akka malee waan miidhee jiruu fi lakkoofsa isaa himuu hin barbaanne haa ta'uuti deeggarsa qarshii yeroo ammaa baay'ee barbaachisaa hojjetaa mootummaa buusii barbaachisu hunda buusuu akkaataa inni qabu fi akka of qopheessuu qabu akkasumas dargaggeessa dadammaqsuudhaan gara raayyaa waraanaa biyya kanaatti akka inni makamu fi gara lolaatti leenjii fudhateetiin gara sana akka inni itti deemuu qabu hundaaf kakaasaa turani. Haa ta'uuti haalli achi keessa ture namoota muraasallee haala waltajjii sana akkaataa ittiin hordofanii fi warra basaastota ta'an galchanii turan waltajjii sanarratti dirqamni akka kallattiitti kaahan qarshiin akka hojjetaa mootummaa buusii buufachuu akkaataatti inni qabuu fi dabalataan dargaggeessa naannoo jiru hunda dadammaqsanii gara raayyaa waraanaatti akkaataatti itti galuu qabu kallattii nuukaa turanii waltajjii sanarratti kanaatiin booda lolli kun lola Habashaa fi waraana TPLF gidduu namoonniidhaan diina keenya lolli kun lola Oromoo fi wayyaana gidduudha. Hawaasa dadammaqsuu qabdu akkasumas hiriirratti illee hirmaachuu qabdu kan jedhu mootummaa duukaa dhaabbattanii deeggaruu qabdu kan jedhu ayyaanni isaan nu kaasaa turan. Ayyee ulfaadhaa qabxii hedduu kaaftanii qabxiilee isin amma asittiin kaasanillee jiru kan waltajjii sanarratti dubbatamanii kan jedhuudhaan dhaga'ee namoota lolli kun lola Amaaraa fi Tigiree gidduutti jedhanii saaxiluu seeratti dhiyeessuu tarkaanfiin sirreeffamaa irratti fudhatamuu akka qabu hojjetaan mootummaa nu deeggaruu qabaa. Akka jedhullee dubbataniiru jedhanii itti dabalee immoo duulli miseensota qeerroo bilisummaa Oromoodhaa hidhataa shiftaa yookaan akka isaan jedhetti shanee qabanii qulleessuus itti fufaa jedhaniiru jedhanii dhaadannoon garaagaraas jira doorsisi akkasumaa jedhamaa mee kanarraallee gaggabaabsaa xiqqoo nu tuttuqa. Dhugaadha lolli kun lola akka biyyaatti dhufe lola Oromoo laallatu malee lola wayyaanee fi Amaara gidduu godhanii fi warri olola afaasaa jiru. Isaan kun hojjettoota mootummaas ta'e qaama hawaasaa keessaa nam tokkottiin ilaalcha akkasii warra qaban saaxilamuu qabdu tarkaanfii fudhatamuu qaban mootummaan tarkaanfii argaman qabannee jara kanarratti ni fudhata. Isin jara kana saaxiluu qabdu ofiisillee jecha kana namni jedhu faallaa mootummaa fi diina keenya kan jedhu kallattii kaanii turanii dhuguma yaadni kun achirratti illee ka'eera. Inni biraa
lola kana da'oo godhataniitiin warra mootummaan TPLF ekspoonsara ta'eetiin hojjechaa irra jiran kan ta'an shaneen kan ergeetii magaala kana keessatti magaalota Oromiyaa hunduma keessatti warri yeroo ammaa bobbaafaman jiran waan jiraniif isaan kana sakkatta'insa ollaadhaan gochuu tokko shaneedhaan gootiidhaan akkasumas ganda hunduma irratti siyaasaan keenyaaf mana taatanii keessatti yeroo kennisan isin yeroo kennisan tarkaanfii kan fudhatudha kan jedhu achirratti illee bal'inaan ka'ee jira waan ta'eef yaadicha sirriidha. Of eeggannoo uummanni akka irratti inni gochuu qabudha nuti kana wajjin wal qabsiifnee ittiin jennu namoota baay'ee namoota aariillee irraa qaban sa'aatii kanatti fayyadamuu waan danda'aniif wanti kun achirratti illee ka'ee jira dhugaadha. Ayyeegaa ulfaadhaa egaa walumaa gala namoonni waltajjii sana irra turan namoonni quuqama qabanii fi shira kana duuba jiru lolichi akka inni Oromoon ilaallanne beekan illee yaada isaanii kennachuudhaa fi ulfaataa akka turedha kanan dhaga'e garuu miirri Oromoota achi keessa turanii attam ture jennoon Oromoo lola kana irratti maal ta'uu qaba lolli kun akka isaan jedhan lola Amaaraaf Tigree gidduutti gaggeeffamudha moo lolli kun lola Oromoo ilaallatudha ilmi Oromoo lola kana keessatti hirmaatee dhiigisaa dhangala'uu qabaa silaa maal miira attamiitu ture waltajjii sanarra namootni dubbatullee yoo baatan. Waltajjii sanarratti namootni ofii isaanii qopheeffatan dursaniitiin uummata fuuldura goreetiin akka warri kaan kakaanii dubbataniif godhame malee waltajjii sanarratti yoo dubbatan akka tarkaanfii irratti waan fudhatu beekuuf miirri hojjettoota kana keessa ture namni yeroo isaan hunduu kolfaa ture callisaa ture keessa irratti gungumaa ture qe'ee keenyaatoo lolli jiruuti qe'ee keenyatoo tikfachaa irra jiruuti osoo qabnuuti lola kanarratti dhaqneetiin irbaata rakkaasaa ta'uun Oromoodhaaf akkasuma akka Oromoo hin laallanne hundi irratti walii galee jira. Namni illee afaan baaseen dubbatiin iyyuu malee hin jiru maal jechaa turanis achi keessa waltajjii keessa hirmaatan tokko maal jedhee lolli kun otoo kaaba jennee eegaa jirruuti Amaarri sin jala dabaltee aangoo qabattee isa kana ol qabatu ilaaltullee hamma jedheetiin isheen yeroo hunda mootummaa qofa deeggaruudhaan fuulduratti uummata hamma dhiibdan dhiiga dhangalaasan qe'ee keenya keessatti obbolaa keenya warra bosona galaniitiin gaaffii qabna jedhanii faana maaliif hirmaattaniitiin deebii kana hin kennitanii deebii kana asitti kennuu osoo qabdaniiti lola daangaa biraa keessatti galaniitiin lola banuun seera kamtu keeyyama isayyuu humni adda naannoo tokko naannoo biraa keessa deemuutiin lola kan jedhu caffeen otoo hin beekin qaamni tokko otoo hin beekin akkanatti waan kanarratti hirmaachuu danda'alle kan jedhu hirmaataa keessa illee ka'ee jira. Walumaa gala miirri hojjettoota keessa jirus uummata keessa jirus lolli hundi kanatti kan uummata keenya hin laallannee fi uummanni keessa jabeeffachuu akkaataa qabuudhaan namni irratti walii galee keessatti dubbachaa irra ture. Eessarraa dhufaniiti kan isaan waltajjii sana irratti qooda fudhatan hooggantoonni warra paapaa kun jechuu kooti. Namoonni waltajjii sana gaggeessan iddoo biraarraa dhufanii osoo hin ta'iin ergamuma kallattiidhaan sadarkaa naannoorraa kenname fudhataniitiin kaabinoota ijaarsa siyaasa baadiyyaa kan jedhu kan PP bakka bu'aa damee sabbataa eessatu gaggeesse siviil sarvisii bilcheessa magaalaa sabbataa waliin ta'uudhaan waltajjiin kun akka waamamu ta'e siviil sarvisii akka soobaniitu maddii kaanii sarvantii waltajjii irratti miseensan ta'e miseensa kan hin taane dirqamee argamuu qaba waan jedhan qofaaf ture abbummaadhaan kan gaggeesse waajjira PP damee sabbataatti waltajjii sana. Ayyeegaa ulfaadhaa lolli kun lola Oromoon ilaallanne ta'uusaa waliigalleerraa isin immoo Oromiyaa keessatti yeroo Oromoon dhumaa jirutti lolli bakka biraayyuu nu ilaallatu miira akkasii akka hawaasni qabus kaaftaniittu. Amma haala amma Oromoof Oromiyaa mudataa jiru dhumaatii yeroo ammaatti guutuu Oromiyaa keessatti Oromoo mudataa jiru kanaaf falli maal ka jedhu yaada keessan nuu qooddu dabalataan ammoo namoonni hedduun galmi qabsoo bilisummaa Oromoo xumurri isaa walabummaa Oromiyaa fi mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaa dhaabbatu bilisummaa Oromooti yeroo jedhan jiru isin maal jettu waa'ee walabummaa Oromiyaa kanarratti? Akka ilma Oromoo tokkotti bara dhufaa darbaa jiru ilma Oromoodhaan wal goosinnee jiraachuu mannaa uummanni Oromoo yeroo murteeffatu amma uummanni Oromoo murteeffachuun dirqama ta'a waan ta'eef yeroon kun akka carraattis carraan guddaa banamee jiru waan ta'eef murteessaan isaatii kanatti uummanni Oromoo jaartii dargaggeessa osoo hin jedhii yerootti humnaa fi bilisummaa Oromoo duukaa hiriiree bilisummaa isaa gonfachuu qabudha waan ta'eef caalatti immoo namni keessumattuu ergamni diinaa kallattii adda addaatiin kennan sirriitti hordofuun sirriitti jarreen kana deemsa isaanii baha isaanii hordofuutiin qaama quunnamuu qabu quunnamee akkaataatti qarshiidhaan haa ta'uu humnaan haa ta'uu dargaggeessa Oromoo yerootti bilisummaa isaa dhugoomsuuf yerootti socho'u yeroon isaa yeroo ammaati waan ta'eef keessumattuu immoo uummata keenya magaalaa Finfinnee jiran dabalatee yeroo ammaa fedhiin gara magaalaa Finfinneetti harrootaan ta'anii deemu keessatti odeeffannoon tokko akkaatamee meeshaa waraanaa keessatti nafxanyaan achi keessaa karaa gadi sana harrootaan baatanii deemu sana isa fayyadamaa jirullee kan jedhu jira. Yeroon sakatteensa adda addaa
eeggannoo bifa qabuutiin akkaataa inni itti gaggeessuu qabu kallattiin kun yoo ta'e yeroon bilisummaa keenya gonfanni yeroo gabaabaa ta'uu isaa asumaan dhaamuun barbaadamu uummanni Oromoo kaabaa kibba bahaa fi hundi irree yeroo murteeffatuu qabu hammadha. Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaadhaa yeroo garaagaraatti ibsa baasaadha turtanii ibsoonni miseensota qeerroo bilisummaa Oromoon ba'an kun kanneen akka kanaan duraa ba'anii hafan osoo hin taane hojiittis yeroo isaan hiikamantu mul'ata. Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa Konyaa Walloos dhiyeenya kana ibsa baasaniitu jiranii. Hojiitti hiikama gaafan jedhu tarkaanfilee fudhatamuu qabu jedhee qeerroon bilisummaa Oromoo baasu yeroo inni fudhatamutti argina. Kanaafani hojiitti hiikamaa jira jedha. Ibsa jennoo tokko baasuu keessantu dhaga'amaa jira. Ammas miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaadhaa dhimma sanarratti muummeffannaa ibsa jennoo keessanii kana gaggabaabsitee nuu kaafta. Itti fufuun ammoo dhimma galmaaf akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo irratti yaada wal jijjiirra jalqaba irratti maalirratti muummeffata ibsa ejjennoo keessan kan alanaa kun? Wannoon ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo kan ammaa kun haala aanjaa ibsa kanaa keessatti irratti fuulleffannoo guddaadhaan yeroo itti qeerroon bilisummaa Oromoo uummata isaa Oromoo dammaqsee waraana bilisummaa Oromoo waliin yeroo kanadha. Yeroo nuti aanjaa gabaa qabnu warreen gurguddaatti bakkalee warreen ba'an yeroo kanadha waan ta'eef yeroo kanatti fuulleffannoon itti qeerroo bilisummaa Oromoo baate lola alagaatti hirmaachuu osoo hin taane kan Oromoo bakka jiru qe'ee daangaasaa tolfachuu qabaadha. Yeroon kun yerootti suuraa diinaa qulqullisaa daangaa diinaa barbadeessaa yerootti qeerroo daangaa ofii sararatan daangaa jaallatanii sararee darba yerootti yeroo ta'e waan ta'eef yeroo kanatti ibsa bilisummaa Oromoo Koongireesii Federaalistii Oromoo mootummaa ceemsaa Federaalessa Oromiyaa jedhanii baasan kanallee qalbii keessa galchuudhaan yaada kanallee qeerroo bilisummaa Oromoo gama kanaan irratti hojjechuudhaan goblaa tokko waraana bilisummaa Oromoo cimsaa goblaa kabiraan immoo akkasuma mootummaa ceemsaa bilisummaa Oromoo uureessaa jiru irratti ishee dhimmaata isaa kennaa jiraachudha. Yeroon kun yeroo uummata Oromoo akkaan yeroo baay'ee mul'isa. Maaliif yoo jette yeroo kanatti yeroo diinonni Oromoo lamaan nyaataa jiran yeroo kanatti uummanni Oromoo dammaqee biyyasaa daangaa yeroo qabu akka ta'e amannaa jechuudha. Ulfaadhu dhimma mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa karaa adda bilisummaa Oromoo ABO fi karaa jaarmiyaa KFO'dha. Baay'ee kanas uummanni Oromoo qalbii keessa galfatu qabaa waan jedhu kaafte namoonni tokko tokko mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa hundeessuu isa jedhu kana eessatti hundeessuu hayyamas yoo ta'e eessaa argama dabalataan ammoo humnaanis yoo ta'e mootummaan kun abbaa irreeti bifa gamiin hojiitti hiikamuu danda'a. Isa kanaaf waraana bilisummaa Oromoo bojabeessuudha. Inumaa qeerrooyyuu aga danda'ametti akka guutuu Oromiyaatti hidhachiisuutu furmaata Oromoof Oromiyaaf yeroo jedhantu jira. Isa kana maaliifiti ibsa keessan keessatti ammachiiftan nu ibsuu dandeessaa? Yeen kana gabaabsuu dandeessaa. Beeki mootummaa ceemsaa kun magaalli dhiyaataa akka Oromoo biratti murteessaadha. Haatu ammoo dhawwee kun dhimma eenyuun wal falmiti ta'uun qabu kana booda jettee yeroo bilisummaa Oromoo miti uummanni Oromoo jechuu qaba yeroo kanatti. Dhimmi mootummaa ceemsaa qabee waraana bilisummaa Oromoo irraa eegsifate jedhanii qeerroon bilisummaa Oromoo jechuu qabaadha. Kun walumtanni garuu yeroo kanatti mootummaa ceemsaa bilisummaa Oromoo kaafaman baasan kun uummata Oromoo wareegamarraa hanqisa jedhameeti yoo ta'e malee waraana bilisummaa Oromoo qawwee isa lafa kaa'ee diinaa wajjin mareegama miti. Kana keessatti gahee kan mootummaa ceemsaa dhaabu kana keessatti booda qaba jedhamu adda bilisummaa Oromoo kaafaman uummata Oromoo bukkeetti fudhatama qabu waan jedhuuf dhaaba kanarratti dhaabachuun hin barbaachisu waan jedhuuf qeerroon bilisummaa Oromoo gama yaadaatiin waan kana duran dhaabatu amma dhumsa kennuufitti immoo dhumsa kennuufii danda'aadha. Qeerroon bilisummaa Oromoo wanta uummata Oromoo fayyadu kamiin iyyuu duran dhaabatu waan ta'eef jechuudha. Nuti garuu fuulleffannoon keenya guddaan Weessentii sagaltamaa ol irratti xiyyeeffannoon keenya guddaan dhimma hidhannoo waraana bilisummaa Oromoodhaaf gaachana isaanii karaa qulqulleessuu haala ajjeessuu fi qabsoon bilisummaa Oromoo qawween galmagaa. Haa ta'u ammootu yaadi dhaabi kun kaase kun yeroo kanatti fudhatama akka tokko ni qabaata. Lammiilee Oromiyaaf bu'aa ni qaba jennee keessa keenyatti amantaa xiqqaa waan qabnu waan kana mormuu hin barbaanne gumaata keenya nu dandeenye immoo ni yaadna gama qeerroo bilisummaa Oromootiin jechuudha. Ayyee dhimma mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaadhaa hundeessuu kana qaamni hawaasa Oromoo akkasumas hayyoonni Oromooyyuu mormii irraa hin qabani furmaata fiduu danda'a isa jedhu kanatti rakkoo bara 1991 keessa
mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessumatti hooggantootaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo hawaasa Oromoo bal'aa mudate sanaan wal qabsiisaniitu yaaddoo jirurraatii kaasu. Haa ta'uti jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoodhaa hundeeffamuu isaarraa qabee dhimma inni qabatee deemu dhimma Oromoo fi Oromiyaati. Haa ta'u gaame akka waliigalaatti burjaajiin yoo dhalate burjaajii kan hanqisuudhaaf inni guddaan hawaasni Oromoo akka Oromootti galma kaayyoo akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo beekuudha. Jaarmiyaa isaas hayyoota isaas qaama hawaasa Oromoo kamiyyuu sana keessatti tiffatee qabsoo isaa finiinsee galmaan ga'uutti deemutu furmaata. Isa kanaaf akeekni kaayyoof galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa eessa addi bilisummaa Oromoo ta'e maaliif qabsaa? Miseensonni qeerroo fi qarree bilisummaa Oromoodhaa amma qabsootti jirtan maaliif qabsaa jirtu? Waraana bilisummaa Oromoo boodhaa wajjin immoo miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoodhaa akka quba qabdanittan quba qabaa. Oboonoo maaliif qabsaa jira? Meesa kana tokko tokkoon nu ibsi. Galmi akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoon akeekamu galmi isaa beekamaadha. Galmi isaa yeroo hin jiru maaliif akka manaa kaane maaliif akka deemne akka geenye akka dhaabannu ni beeknaa jira. Maaliif jaarmiyaan nuun adda bilisummaa Oromoo gaafa nu taane qeerroo bilisummaa Oromoo buureessu eessaa kaanee akka geenyu sagantaaf akeeka kan barsiisetu galmi qabsoo bilisummaa Oromoo asii jedhamutti meeshaadha. Amma bakka sana geenyutti guutuu gufaatiin heddummaatu illee galma sana irraa deebi'uu hin dandeenye jechuudha. Wareegama kamiyyuu illee qeerroon bilisummaa Oromoo galma isaa qabatee deemaa jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo qofaatti ni qabatee jira. Qabsoon qeerroo bilisummaa Oromoo godhu waraana bilisummaa Oromoo wajjin walitti dhagaadha. Wal keessa gala. Qeerroo bilisummaa Oromoo akka duwwaa qabsaa ture gaafa xiqqoo maal ta'a waraana bilisummaa Oromoo ta'a jechuudha. Kanaaf wanti hundumtuu haasaan kan wal qabatee deemaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo lama jiru yoo qeerroon bilisummaa Oromoo magaalaan jiraanne malee warra danda'u. Qeerroon bilisummaa Oromoo lafatti baqate ga'uu waraana bilisummaa Oromoo waliin qabuudhaan wanti inni godhu tokko illee hin jiraatu jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo immoo gaachana nuti gaaddisa jala keenyee dhaaba ga'ee jabaa gameessa kana jennee beekannee galma mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo galiin ga'uudha kaayyoon keenyaa ture. Mirga hiree murteeffannaa kana keessatti uummanni Oromoo kan itti amane murteeffataa jechuudha. Hiree murteeffannaa isa kana murteeffatee erga jedhee booda dambiilee dhaboota xiqqaa jedhan hojii jiraachuun hin danda'a yoo jedhu isa kan nuti qabsoo bilisummaa Oromoo fiixee mirga hiree murteeffannaadhaan geenyee galii kana uummata Oromootti dabarsinee laachuudha jechuudha. Murtoon kan uummata Oromooti. Nuti qeerroon bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiruudhaan qabsoo kana galii hin ga'uudha. Namooti baay'een waan akka adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo sochoosuu yookaan hoogganuu hin dandeenyetti ilaalu. Kun dogonkora guddaadha. Adda bilisummaa Oromoo hubannaa guddaan inni qabuun jaarmaa jabaan inni qabuun dhiigamtaaf shira yeroo hundaa irratti bitamu irra jalaa miliqee hayyoota qaban jalaa ba'aa yeroo har'aa kana ga'ee jechuudha. Dhaaba kana jalaa dhaabannee dhaaba kana jabeeffachaa qabsoo kana galiin ga'uun qabamaa jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo akeeka kaayyoo galma qaba. Kanaaf dhaaba kana jala hiriiramee qeerroon bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo dhaaba kana jalarraa mormii hin qabne. Kanaaf wanta dhaabe kun baasuu nuti garuu galma keenya sadarkaa kan uummata Oromoo lafee keessa harka keessa darsine galiin ga'uudha kaayyoo kanaa jechuudha. Gidduuttan si qabaana of kalchi jaarmiyaan tokko yeroo qabsoo eegalu fedhii uummata sanaa beekeetu waan uummanni sun barbaadu argamsiisuu fi qabsootti yookaan dirreetti ba'amoo dirreetti erga ba'ee boodatii itti deebi'ee fedhii hawaasaa gaafata. Maaliif amma addi bilisummaa Oromoos qeerroon bilisummaa Oromoos fideetu uummatatti kennee uummati murteeffataadha kan itti jettu amma hawaasa keessa jirtu hawaasa waliin qabsa'aa jirtu fedhii uummata Oromoo hin beektanii Oromoon maal barbaada isa kanaaf hiree murteeffannaa sana birayyuu osoo hin ga'ini Oromoon kana barbaada kanaaf qabsaa'ama jechuun hin danda'amu jalqaba irratti jaarmiyaan tokko yeroo gadi ba'ee qabsoo eegalu fedhii uummata isaa beekee sanaaf deebii deebisuuf qabsootti seenamoo erga waan tokko fidee boodatti uummatatti kennuu malee isa kanarraa meenaa himi. Adda bilisummaa Oromoo kan qabsaa'u aangoo ofii dhuunfachuuf miti kan qabsaa'u uummata isaa aangooftuu fi filachuudhaaf deebii gabaan baay'ee kenna. Kanatti uummanni Oromoo wanta qabsaa'uuf kan beekumoo uummata Oromootu waan isin qabsaa'aa keessan sana hin beekudha. Kana jettee uummanni Oromoo waan qabsaa'uuf ni beeka waan dhabeef ni beeka beektee. Haa ta'uuti sabni Oromoo as keessatti gaafa adda bilisummaa Oromoo biqileeffame kaasee akeekaa kaayyoo adda bilisummaa Oromoo ni beeka. Ni beeka gaafa hin jedhu dhaabni kun dhaaba uummata Oromoodhaan hayyoota Oromoodhaan ilmaan Oromoodhaan kalaqameef hundeeffamedha. Dhaaba kana jala hiriiree waggoota gannoota 50 wareegama qaqqaalii itti kaffalaa ture. Kana keessatti uummanni Oromoo ammas
qabsoo kana fidee galmaan ga'ee erga jedhu uummata Oromootu murteeffata kan jedhu uummanni Oromoo mirga hiree murteeffannaa isaa erga murteeffate saboota bicuu waliin karaa itti jiraatu uummata Oromootu murteeffataadha kan nuti jennu. Adda bilisummaa Oromoo kaayyoo fakkee galma sana erga ga'ee booda saboota wajjin jiraachuu qabu. Uummata Oromoo saboota akkas akkasii wajjin nagaan araaramee waliin jiraachuu qaba. Jedhee kan murteeffatu uummata Oromoodhaadha kan nuti jennu. Kana keessatti uummanni Oromoo saboota garaagaraa wajjin dhaqallee lammiilee Oromiyaa keessa nagaadhaan jiraatan wajjin jiraataa jira. Shiroota garaagaraa jiran qabsoota jiraataa jira. Qabsoo kana keessatti wantoota atakaaroo diinni qabu hundumaarra ta'ee dhaabii jiraataa jiru kun waan uummanni isaa barbaadu qofaadha kan godhu jechuudha. Uummanni Oromoo barbaadu jennaan bishaan jiru taasisuu hin danda'atu Oromoo. Kana keessatti wanti beekamuu qaba wanta qabsooftaniif uummanni keessa jiru beeku yeroo jettuudhaatti uummanni Oromoo ni beeka wanta qabsoofnetti. Wanta inni qabe sana galmaan gootuun qabsoofnaa jira. Wareegama inni baay'ee sana galmaan gootu wareegama sana gatii horuudhaafitu karaa garaagaraa qabsoofnaa jechuudha. Of galchammas akkasiifis ifaa ta'utti dhaggeeffataafis ifaa akka ta'utti burjaajiin illee gara fuulduraatti yoo uumame sanas oolchuudhaaf hanga baafsee waas gaafadhe. Innis maali? Uummanni Oromoodhaa impaayera sana keessatti waan isa mudataa jiru mudataa tures beekaa. Oromiyaan immoo ni koloneeffatamte Oromoon ni gabroome. Qabsoon koloneeffataa irratti gabroonfataa irratti godhamu kan walabummaati. Biyya walaboomsuu, uummata bilisoomsuu, mootummaa birmaduu dhaabbatudha. Isa kan amma uummanni Oromoo dammaqiinsaan hin beeku yookaan immoo galmi qabsoo bilisummaa Oromoo isa kan immoo impaayera dimookiraatessuu dame isuma kana adda baasii nu ibsi. Uummanni Oromoo impaayera afaan qawween ijaaramte kana fiigee mirga hiree murteeffannaa kan murteeffachuudha. Kun ifa galaadha. Kana keessatti erga mirga hiree kan murteeffateen booda saboota akkuma fa'aa garboota irratti ture wajjin nagaadhaan jiraachuu kan danda'amu isatu murteeffata. Garuu impaayerri Itoophiyaa jedhamtu kun afaan qawween ijaaramte afaan qawween diigamte itti amanamte jechuudha. Kanaafiyyuu ammatti ifatti waa'ee walabummaa Oromiyaa dubbachuu hin dandeenyudha moo dhimmi walabummaa Oromiyaadhaa qabxii matamma kaasaa jirtu kana keessa jira? Wanni mirga hiree murteeffannaa keessattidha kan naammatamu biyya Oromoo Oromiyaa hundeeffachuu keessattidha hundi isaa kan naammatu jechuudha. Mirga hiree murteeffannaa Oromoo erga biyya Oromiyaa biyya uummata Oromoo taate erga dhaabbanne boodadha wanti inni kana keessatti kan deebi'ee argatu. Uummata Oromooti kanarratti yaada waloo kan murnaa'u hin taane kan Oromoo waloon itti deebi'ee argataa jira kun immoo. Fakkeenya tokkoon sii fudhadha amma warri Eertiraadhaa jalqaba biyya isaanii Eertiraa kana impaayera Itoophiyaa irraa walaba godhanii uummatni isaanii bilisoomee dhiibbaa alaa kamiyyuu maleetu Itoophiyaa waliin jiraachuu barbaaddu moo takkaawwan impaayera Itoophiyaa keessa jiraachuu barbaaddu moo biyya Eertiraadhaa qobaatti mootummaa mataasii qabdutti hundeeffatuu barbaaddu hiree akkasii kennaniif tarii inni tamma jechaa jirtu fakkeenya isa kanaan waan ol fakkaatudha laata? Mirgi hiree murteeffannaa kun kan saba Oromootiif faayidaa guddaa uummata kana gabrummaa waggaa 500 kana keessaa isa boqotu ta'uu qabaa jechuudha. Kana keessatti hayyoonni Oromoo hundumtuu bakka jiru irratti hirmaateetu kan akeekaaf kaayyoon adda bilisummaa Oromoo kalaqamee lafa kaa'ame keessattidha. Kana keessatti uummanni Oromoo filannoo mataa isaanii qabaataa jiru. Jalqabumaatti dursa keessa uummata Oromoo bilisoomsuu mirga hiree murteeffannaa biyya isaa dhuunfachiisu dursa. Kana booda kan hundumaa itti deemu jechuudha. Kanaaf gaabaatti wanti dursa wanti jiru impaayera kana keessaa uummata Oromoo biyya isaa bilisoomsuudha. Impaayera kun dhiiga keenyaan jiraataa jirti waan ta'eef dhiiga keenya impaayera kanarraa yoo dhiibnee impaayera kana keessaa dhaabanne malee dhiibnee uummata Oromoo dhaabachuu waan dandeenyeef impaayera kanarraa uummata Oromoo bilisoomsuutti amanuu qabna hundi keenya. Ayyee horii buli qabxiilee kana hundumaa kan hin kaasaa jiruu fi anaaf siif yookaan miidiyaa kanaaf otoo hin ta'in dhaggeeffattoonni keenya yookaan hawaasni Oromoo bal'aan hubannoo akka argatuudhaa fi dhumarratti impaayerri kun akka isheen itti ijaaramtatis anis hawaasni Oromoos irra jireessi hinuma beekaa keessumaa warri Abisiiniyaadhaa kun attamitti Oromoo cabsanii aga irraatti Oromoof Oromiyaa irratti akka isaan ol fixaa jiran argaa jirra. Warra kanaa wajjiniin bor Oromoon araaramee biyya tokko ijaarratee waan jiraatu danda'u sitti fakkaataa? Moo Oromoo kan baasu akkuma dubbataa turre biyya isaa Oromiyaa walaboomte keessa mootummaa birmaduu mataasaa dhaabbatee jiraatuutu Oromoof furmaata taalaata. Yaada kee gabaabsinaa qoodiiti. Dhumarratti wanti dhaammattullee yoo jiraate daqiiqaa muraasatti dabalii gama koon asumarratti hin xumuraa. Uummanni Oromoo biyya kana keessatti waggoota 150 kana dhiigaatu as gahe. Dhiiguu qofa miti hayyoota sakaqqaanii itti dhabe. Biyya Itoophiyaa kana bilisoomsinee birmadoomsineetu biyya Itoophiyaa kana konkolaatessee keessatti uummata Oromoo jiraachuuf warri jedhan hayyoonni qaqqaaliin Oromoo jalaa wareegaman taane kaffalaniiru. Keessumaa kanneen akka Dookter Hayilee Fidaasaa yoo ilaalte kanneen akka Taaddasaa Birruu fa'aa yoo ilaalte biyya Itoophiyaa dimokiraatatti guddaa kaffalaa turan.
namoota maqaalee dheerfimanneen Itoophiyaan jala nyaattee jechuudha. Haatuma lafatti Itoophiyaa Dimokiraatatti jedhee Ayyoo Oromoodha. Jawwar Muhammad Maraatee irratti warra Baqqalee Garbaa fa'aa lakkaa'uu hin danda'u. Kumaatama jala nyaattee Itoophiyaan. Kana keessa jiraachuu dandeenyaa jechuun hin danda'amu. Maaliif hin danda'amu? Yeroo ta'e warra lafee keenyaan biyya kana ijaara waan ta'aniif biyya kana wajjin jiraachuu hin dandeenye. Godaannichi keenya fi hoggayyuu kan nuti yaadatan waan ta'eef uummanni Oromoo uummata akkasii wajjin jiraachuu dhiisiti uummata akkasii walirraa bitee walitti gurguruun iyyuu qabadha. Maaliif nuti warra gumaa waggaa 150 warra walajjeessaa ture waan ta'eef jechuudha. Gaabaatti uummanni Oromoo saboota akka beeku jiraachuu danda'u. Haa ta'u garuu saboota akka cunqurfamoo saboota akka miidhamaa jiran saboota akka darara argaa jiran wajjin akka jiraatu bitatu erga beekaa murteeffatee booda tolfachuu danda'a jechuu danda'a akka mijeenya seera biyyummaa Oromoo tokkootti jechuudha. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ajjeechaa yeroo ammaatti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti geggeeffamaa jiru keessaa bifa oduutiin kan lixa Oromiyaa kan isiniif dhiyeessine oduu sana guutuutti isiniif dhiyeessuu fi mootummaan kunuunfataan Impaayera Itoophiyaa akkuma kanaan dura yeroo garaagaraatti raawwataa ture ammas guutummaa guutuutti kallattii lixa Oromiyaa irraa neetwoorkii bilbilaaf intarneetaa ammeessee jira. Yoo gara fuulduraatti milkoomne sagantaalee keenya isaanan keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Dabalataan sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti kan isiniif dhiyeessine daboo lolaadhaa mootummaa Koloneel Abiyyiin yaamamaa jiruu fi diddaa hojjettoota mootummaa irraa mudate irratti yaada Oromticha magaalaa Sabbataa irraa argannee fi ibsa miseensota qeerroo bilisummaa Oromoon ba'e irrattis marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin qabaanne isiniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa. Aga sagantaa keenya yeroo biroo walitti deebinutti ammoo maan nama borii nu tolchinna.